Hallelujah. Yesuus Kiristoos garuu maal fiduu dhufe isaa beektaa isaa nagaa kam naa kadhatu jirta. Yesuus Kiristoos nagaa fiduudhaaf gara biyya lafaa dhufe. Mee akkana naa godhi maarree fagoo waliin hin deemnu hongeela Maatiyoos boqonnaa 10:34 naa dubbisi Dafiituma sagalee ol baasi. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 10:34. Eeshi dhaqeen kutaama sana baafadheesin. Eeshi dhaqeen baafadhaa xinnoo qo'aagaa birra dubbii sagalee Waaqayyoo dhadhaabannee walii galle isinis anis walii galla waan ta'eef Maatiyoos boqonnaa 10 meeqa? 10:34 naa dubbisa. Tolee. 10:34 yaa Waaqayyo nu gargaara. Yesuus immoo biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaafan waanan dhufe isinitti hin fakkaatin ani billaa fiduudhaafan dhufe malee nagaa fiduudhaaf hin dhufne. Ani nama tokko abbaa isaa wajjin irra deebi'een dubbisa. Yesuus immoo biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf waanan dhufe isinitti hin fakkaatin ani billaa fiduudhaafan dhufe malee nagaa fiduudhaaf hin dhufne. Ani nama tokko abbaa isaa wajjin intala haadha ishee wajjin haadha manaa ilma amantii ishee wajjin walitti naquudhaafan dhufeera. Diinni nama tokko Kwa dhaggeeffadhaa amma dhumaatti dhaggeeffadhaa dubbii 34 dubbisettanii wantichi rarra'ee nafu ergaa inni dabarsuu dhumarratti argattu waan ta'eef. 35 nu dhaabe ayyee lama nu qaraan waliin dhaquun. 35 itti si dabaleera 35 nu dubbisi lama dubbiftee kana deeftee. Ani nama tokko abbaa isaa wajjin intala haadha ishee wajjin haadha manaa ilma amantii ishee wajjin walitti naquudhaafan dhufeera. Eeshi 35 kana jedha. Ayyee galatoomameen nagaa fiduu dhufe naan jettee waan inni fiduu dhufe agartee jirta. Amantii qabdaati lammii kiyya amma gara gaafiitti ol deebina. Qaba eeyyee. Amantii tee maqaan maali? Amantiin koo isa du'ee du'a moo'ee ka'e Kiristoos Yesuusitti amanuudha. Amantiin koo kiristaanummaadha. Yookaan immoo pheenxeedha. Kiristaanummaan amantiidha lammii kiyya. Kiristaanummaan eeyyeen. Ati pheenxeedhaati? Eeyyee pheenxeedha. Amantii konnos pheenxeedha. Ameen. Pheenxeen amantiidha lammii? Pheenxeen amantiidha. Xiqqoollee miira keessa na jalaan seenini. Miira keessa na seensisini. Nama tasgabbaadha waan taateef tasgabbii wajjaasuuf na dhugaa nama barbaadu fakkaata. Dhugaa barbaadaan immoo. Eeyyaanis dhugaan barbaada kanaafi wanta irra dhaabattanii. Amantiidha lammii koo. Eeyyeen. Pheenxeen amantiidha jecha jedhu qofa jala sarartee akkanaa kennituun barbaada. Maqaa tokkichatti amantuutiin si gaafata. Pheenxeen amantiidha. Kana qofa sirraa fedha. Nagaa biraa walitti hin guurru. Tolee, laakunoo dhaggeeffa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 isinii dubbisa. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12. Beni jiru meeqo? Isinii dubbisu? Lammii koo sagaleen kee yookaan immoo wangeela eenyu keessatti pheenxeen amantiidha jedhu. Pheenxeen amantii la dhaggeeffadha. Maqaan amantii kootti waamamni pheenxeedha. Garuu kan inni itti amanee jiru Gooftaa Yesuus arfii du'aa mo'atee ka'e isa dukkana biyya lafaarraa kaasee ifa fide Yesuus Kiristoos tokkicha isaa arfii du'aa mo'atee ka'edha. Isa dhiisennaan immoo maal? Isa dhiisennaan maal? Lallabata biraati waan ta'eef. Gaaddisaa. Lammii lakkisii jechuu jiru. Lallabataa qoyi lallabata. Maqaan amantii keetii maali? Anama fakkeenyaafi. Ashee. Si galara? Eeyyee. Anama fakkeenyaaf waaqa tokkochatti amantaan tiyammoo islaamaa siin jedha fakkeenyaaf kallattii si kaa deema. Ati immoo Yesuusitti amanta. Amantaan kan kee immoo Protestaantii yookaan pheenxeedha. Yes, eeyyeen. Yesuusitti amanta. Amantaan tantee immoo pheenxeedha. Yesuus Kiristoositti amanaa? Amantaan koo pheenxeedha. Amantaan tiyya pheenxe jedhi ragaa kan kee kitaaba 66 kan kee irra naa kenni kana qofan fedha amma. Amantaan kan keessan musliima. Amantaan keessan musliima kan jedhu isinis qabatamnaa fidaa?
amma kana nama nu gooftaa Yesuus Kiristoos amantaan tiyya islaama ani immoo musliima lameenu ani ragaanin sii kenna. Ati amma dursiitii Phenxeen amantiidha ka jedhu naa kenne. Ilaa maqaan itti amane kanadha obboleessa koo na dhaggeeffadhu qaamaa lammati. Kana itti amane gooftaa Yesuusidha. Yookaan hin jiru. Eenyutti amantaa siin hin jenne. Eenyutti amantaallee booda si gaafadha. Yoo amantaa islaama siin jedhe eenyutti amanta jettee na gaafadha. Laa mushkila rakkoon qabu kasanii yaadime. Ifa godhe kitaabarraa hin siin haasawa. Kitaaba 66 fi Quraanaa fi hadiisa qofarraa haasofna amma. Kanaaf ilaa kunuma tolee siin deebisa na dhaggeeffadhu kaasittani Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hanga 20 dhaqeensii dubbisa waan qabatamaa waliin haasofna ati saarii keessan galiin ani saarii keessan galu lakkoofsa fudhanee kanaan jetta. Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hanga 20 akkana naagota anallee fedha kee yoo ta'e 19:20 naagota anallee Maatewosuma san 19:20 goote naa dubbifta fedha kee yoo ta'e. Ani immoo qo'aa kaasiniin dubbisaa dura qasse ana dhaggeeffadhaa sa'aatii daqiiqaa keessan garuu baay'ee nyaatu qassenne ma waliin ilaallaati dhaggeeffadhaa waan qabatamaa irratti walii galla ilaa dhaggeeffadhaa isiniin dubbisa kutaan amma isinii waan ni jedhee egaa dhaqaa maqaa abbaatti ilmaatti kana fuula qulqulluutti isaan cuuphaa saba hundumaa bartoota koo godhaa waan isin abboome hundumaas eeguu isaan barsiisaa kunoo ani immoo hamma dhuma bara guyyaa hundumaa isinii wajjin nan jira isaaniin jedhee. Tokko asis ifama ishee kana sitti naa dabaltu waluma duukaanii isinii himee gara kan keessaniitti deebi'a. Yohaannis boqonnaa 8:12 immoo Yesuus ammas namootatti dubbatee ani ifa biyya lafaati namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa ni qabaata. Isa waliin na araarsi dura qohe. 19:20 meeqa na dubbiste amma kaama dubbifte meeqa dubbifte. Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hanga 20 inni dura. Amma immoo anaaf immoo isa san akka araara na jaarsummaa naa taa'uu fi 19:28 na dubbise. 19:28 na dubbise. 19:28 dubbiin amma ka. Waa tokko rakkoon hin jiru hiika isaa walii finnee walii hinna taataan tokko hin jiru sinqas. Rakkoon qabu baramma keessaa akka nu baasaartu argu jira. Tamma waa'ee Sillaasee nu fidu jirta saniif jecha akkasii. Sillaaseen koo duuka bu'a. Sillaasota warri jiran koo bartuu gooftaa warra duukaa bu'an yookaan ergamootadha malee isaa waan ni miti. Waa'ee Sillaasotaa keessa nan geessin isaan hiika biraadha. Naa dubbisime. Maatewos boqonnaa 19 meeqadha? 19:28. 19:28 gooftaan nu gargaari. Yesuus immoo ani dhuguma isinittan hima biyya lafaa ishee haaraatti ilmi namaa ulfina isaatiin teessoo irra yommuu taa'u isin warri na duukaa buutan immoo teessota 12 irraa teessanii gosa Israa'el 12 keessatti firdii ni kennitu. Namni maqaa kootii jedhee manneen yookaan obboloota yookiis abbaa yookiis haadha yookiis ijoollee yookiinis adaraa dhiisee dachaa 100 ni fudhata. Akkana lammii koo. Ne dhagahame miti koo hojjeta wangeelaa. Eeyyee. Ati bardhiira nama tammeen. Duratti gaafa ragaa kee dhiyeeffattu maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutti dhaqaa cuuphaati biyya lafaa hundumaa dakka mazamurtii yookaan hordoftoota koo duuka buutota koo godhaa jedhe jettee na barsiifte moo nan barsiifne. Jira kunoeen. Ana jedha yaa amma immoo ka 28 irratti jiru guyyaa dhumaatti gosa Israa'el 12 murteessitanii warri jedhaarummaan jettaatan maree kuno warri murtiillee dhiyaataaru warri murteessaarullee Israa'elota guyyaa boodaati isa booda guyyaan deebi'ee biyyi lafaa kun sabbakamee gara kiristaanummaatti dhufee jireenya bara baraa argatamu akkam maal jettaati kanarratti.
Okay, egaa daqiiqaa tokko isiniin ibsa kanarratti rakkoo tokkoon qabu maaliifi erga carraanaa laattanii isinii ibsuu sirriimatti irra deebi'ee dubbisee amma bara ila siin jedhe beesii galee 1928 misa kunoo isu basinaa laattan isinii dubbiseenan irra deebi'ee isinii ibsa rakkoon qabu. Yesuus immoo dhageeffadhu. Yesuus immoo ani dhugumaan isinitti hima. Biyya lafaa ishee haaraatti ilmi namaa ulfina isaatiin teessoo irra yommuu taa'u ilmi namaa sirrisii galee dhiyaate. Isin warri na duukaa buutan immoo teessota 12 irra teessanii gosa Israa'el 12 keessatti firdii hin kennitu jedha. Guyyaan kun guyyaa kami lammii? Laarra deebi'een dubbisaa kaagaata qassee xinnoo ani namni gaaffii yeroo namni nama gaafatu tasgabbaan yoo deebisan saba taa'ee dhaggeeffatuufis gaariidha. Anaafis isiniifis gaariidha. Dhaggeeffadhaa isinitti hama. Ergicha dura wanta sagalichi dubbatu adda baafanne dubbanna yeroo dubbisuu fi adda baasan yookaan immoo ergicha fudhachuun tokko miti. Ergicha erga wanta inni dubbatu booda hubanneeti anumaaf sinu gaafa wal gaafannu ariifadhee yoonii kana isinitti jedhee walitti coonnee dabarree nu hin galu. Kanaaf dhibba yaadicha wanta qixa sirrii ta'uusaa ilaallee kutaa dubbichaa hubachuun wayyaa irra deebi'een isinii dubbisa. Isuma isin naalaatti kana. Dura irratti meeshaa gaafadhinna. Ragama kana maaf dhiyeeffatte dura irratti si gaafadhinna. Gaafiin si gaafadde amantaa ta'e maqaan maali? Amantaa tan ta'e maqaan as keessa jedhamu maaf dhiyeeffatte jalqaba irratti isa? Akka wanta baran biyya lafaa kana rakkoo nuyi kan uumamnee fi uumaa keenya har'a biyya lafaa kana keessatti amna miti keessa dabarra nuyi. Isa sabbaktaa lammii kiyya. Gaafiin si gaafadde amantii ta'e maafanniisa maqaan amantii keetii maali? Maqaan amantii kootii moo Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo isa arfii du'aa mo'atee ka'e Kiristoositti amanuudha. Maqaa amantiittu akkasii? Ragaa fidi. Ragaa fidu? Kunoo siin dubbisaan jiraam kana caalaa akka bittan sitti ilma Waaqayyoo isa arfii du'aa mo'atee ka'e Kiristoositti amanuudha. Innis immoo kunoo amantii ka jiru. Amantiin akka jedhamtu. Amantiin akka jedhamtu ni jirti. Ishii kunoo siin dubbisa kun. Barreessaa komentii. Barreessaa hojjeta wangeelaati ati nama wangeela beeku bar. Eeyyee kunoo waan qabatamaan ta'e. Eenyutti amanta siin hin jennaan. Eenyutti amanta siin hin jenne. Eenyutti amantoon siin jedhe waan barbaadetti waan itti amantu waan amma naa ibsu kana naa ibsu dandeessa. Amantii maqaan maali ta'ati ittiin amantu san amantii masan maqaan maali? Kana itti amanu gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Eenyutti amantu bakka koo bu'ee nama daa'e. Yaa Rabbi afaan Oromoo akkam godha. Eenyutti amanta jechuutti hin jiru. Eenyutti amanta siin hin jenne hojjeta wangeelaa sirriin dhageeffadhu. Eenyutti amanta siin jechuutti hin jiru ani. Hiikalaaraan lammiin. Ragaa isin nagaa jira. Ani ka itti amanu Yesuus Kiristoos isa arfii moo'ee ka'e san jedhi naa deebisa akkasitti. Amma afaan si kaataa jira. Amma immoo amantaan ati ittiin. Amantammaan maqammaan amantaa ati ittiin. Yesuus Kiristoosin isa du'ee du'aaf siif ka'e sanitti ittiin amantu. Amantaa san maqaan maali? Amantiin kiristaanummaadha innis kunola waan qabatamaa na gaafadhu gaaffiima biyyan jirreefuma sammuun idinaa sin irra dhageessu. Qabne sin gaafa amantaa kee maqaan maali? Amantaan kan kee qabatamaan qabu maal taate lammi? Kana namani gooftaa susi amantiin beektee namaa sinossaa jiru amantii waatti warri jira warri as jala jiru eenteen amantiidha lammii kiyya eenteen amantiidha. Eeyyee. Ragaa fiti eenteen amantiidha jechuudha takkatti qofa sirraa barbaadamu. Amantii akkamiitiin illee sin akka gootu namicho haafa walitti guurra miti waan qabatamaan sitti ma yoo barbaadde waan qabatamaan na gaafadhu malee Pheenxee fakkeenyaaf amantii waan barbaadde maqaa moggaafachuu dandeessa. Amantii keessana keessatti hundee waan hundumaa isa ta'e garuu adda baastee beekuun nurra jira. Amma kun waan natti coottanii waan isinitti cookuun qabu seera qabeessaa wal gaafannaa sabni gajjallaa kana jirus immoo waan qabatamaa tokkotti gammadala. Dhageessu waan dhageessanii fi waan barattan sana dhaqaa lallabaa biyya lafaa irratti waan anarraa barattan waan anarraa hubattan sana maal godhaa dhaqaa uumama biyya lafaa keessa jiru hundumaatti lallabaa. Innis immoo Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hanga 20 yoo barbaadan immoo Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 yoo barbaadan akkasuma wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lallabataa lakkoofsa 3 bakka maal lallaba ani waan lallabuun qabu fedhaaf ismeetii foonummaa koo irraa fudhadha.
tasgabbaa isin jedha jedhama. Duran nama nagaatiif amala wannaadhaan turte. Amma immoo bu'uu barbaaddeeti kan rabbashaa jirtu deebii dhabanne akkanaa bara. Amma kan si gaafachuu jiru gaafii si gaafataa jiru tasgabbiidhaan kallattiidhaan naa deebisi. Kiristaanummaan yookaan pheenxeen amantiidhaayii siin jechuu jira. Pheenxeen amantii. Amantii lakki amantii miti jedhe afaan Oromoo ni beekte yaada. Lallabatatti deebite carraa ishee kana xumurara. Dubbadhu maayikii saaqadhuuti. Mitiikuu hojjetaa wangeelaa. Mitiikuu koomee dubbadhu. Maaliif maayikii qabdi sunumatu maayikii qabaaree? Maayikii maaf namarratti qabdi sin? Maaliif ammoo hin bu'u malee? Yoo qabame anatu argaasitti. Maayikiin hin qabaane si dhiiru. Ani hin bu'u amma dhugaa baqaddeessan nakaa dhugaa baqaddeen deemu isiniifuu akka dhugaan galuun barbaada malee ani hin baqaddu maaf hin baqaddaan? Itti deeme Yesuus du'atti. Duratti nama tasgabbaa'u barbaada tasgabbiin haasa'u barbaada naan jette amma immoo xiqqoo miira keessa seenu jirta tasgabbaa'ina. Haa hin seenu. Pheenxeen amantiidha lammii kiyya ammallee ittuman sii deebi'a pheenxeen amantiidha. Amantiin pheenxeen amantiidha kan dubbana ibsi. Kunoo gaaffii amantiidha lammii koo. Maqaa amantiidha malee amantii miti. Maqaa amantiidha. Amantii nuyi damannu inni du'ee du'a moo eekee Kiristoos Yesuus qofaadha maqaan amantii. Dhaggeeffadhaa fakkeenyaaf musliima yookaan immoo kan isin itti qabamtan amantiidha kanuma sinuunaa deebisa. Maayikii qabadhu mana uffata. Cookinaas as jiraati walitti qayyari. Nam tokko na gaafata taanaan nam tokko na dhageessu. Natti waliin kaqayyariidha. Anis nama tokko ta'aati as jira na gaafadhaa na riifatiinaati. Abidda keessa hin jirru. Funyoon nutti hin jiru. Hojjetaa wangeelaa. Lallabatu seenteerta amma manfassi argaa jira jedheen hafuurri hamaan sirraa jesse. Maamla irraa cabanaaf dhufu hafuurichi malee. Hafuurri hamaan moo? Hafuura hamaa miti hafuurri hamaan gubatu lafa jirutti isin biraa iyyuu gubatu. Ameen haleluyaa. Ati amantiin tante pheenxeedha miti abboo. Amantaan kan kee maaliif jennaan pheenxaan jette. Kananitti amane gooftaa Yesuus innis immoo luqqisii macaafa qulqulluu wajjinan isinii kenna. Eenyutti amanta sin hin jenneen. Eenyutti amantaa waan si gaafa daragaa tarreessi torbaatamu. Amantaa kan kee maqaan maali amma? Pheenxeedha. Pheenxeen amantiidha. Atu waamteetta maal atu waam beektaa atu dubbatteetta sumatu ammalaa waame atumtoo afaan keen dubbatteetta. Nama namee dhiisi maal taate daraa waaqayyo. Pheenxeen amantiidha lammii kiyya. Ageessa ofuma waan hin ta'iniiti macaafa qulqulluu irra dhaabadhu na gaafadhu obboleessa koo yoo amma niifati. Amantiidha siin jedhee bar pheenxeen amantiidha. Maqaa amantiidha. Maqaa amantiidha. Pheenxeen maqaa amantiiti. Eeyyee. Fakkeenyaaf amantiidha. Qo'aaga qassee azmeetikii angaliinaati. Fakkeenyaaf amantii kan jedhaman biyya lafaa kanarra baay'eedha. Garuu hundee amantii sanaadha. Biyyi lafaa kun kan isheen uumamte Yesuus Kiristoos tokko sagalicha wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoobsa tokko dhaqeen isinii dubbisa hunduma isaayyuu gaaffii kana kan deebisu. Hin dubbisu. Maaliif? Lallabataa jirtu. Maaliif hin dubbisu? Deebii deebisuutu hin jiru. Dhiisa abboo deebisi gaafa. Maaliif hin dubbisu? Ilaa amantiin koo kanadha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofiisaa iyyuu Waaqayyoon ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Waan hundinuu isumaan ta'e isa waan hundumaan ta'e Kiristoos uumaa mootii Waaqaaf lafatti amanna. Nagaannaa ture gooftaa. Isini warra amantii dogoggorsitoota waan ta'eef kanaaf ofumaa waan hin taane hin dubbatina dhugaan jireenyi Kiristoos qofaadha. Andi jaaqaba caala xayyiqa gaafii takka qofan si gaafadha achi bira naa dhaabbadhu. Isini waan hin jirreen malee hin deemtani takka jedhe lammaffaa lallabatuu qofaaf dhuftanii lama jedhe sadaffaa yoo lallabattanii kallattiin mijaa'uu baatee siiboo seentan bu'uu fiiddan hojjeta wangeelaati ati maana jalaa buutaan ijoollee du'aa wayitii bara maana jalaa buutan irraan dheessini qo dhaabbadhu na eegi. Maaliifan si jalaa bu'aa? Hin bu'u malee taa'ee si eega asaatii tokko daa'iyyamnaan nan ta'an. Asirraa Yohaannis tokkotti dhufna. Yohaannis tokkotti dhufna asirraan. Amantiin tante pheenxeedha moo miti? Gabaabsi jala deemu. Amantiin pheenxeedhaan kon kookaan maqaa qubichanne jalaa rukutaa malee amantiin kun pheenxeedha. Yes. Meem amantiin tee maal afaan kaaniin? Pheenxeedha een. Afaan kaaniinoo maal jetta amma duratti? Sagalicha irra naa deebi'aaf maanni jechichatu na jala waan ni
tokko naa dubbisa abbaa nagaa naa dubbisi maayikii kifirraa kaasi naa dubbadhus rakkoo tokkoon qabu haasin. Pirootestaantii. Yes eeyyen. Kunoo laanna. Hojjeta wangeelaa. Abeet. Ammee laalalli. Mee amantaa kan kee maali jettaa iyyuu Phenxe yookaan maalidha? Takkaasitti dubbatameera amma maarra deebitaan. Miyuutii qabadhu. Hojjetaa wangeelaa miti koo miyuutii qabadhu mee al tokko. Hojjeta wangeelaati mee na furi koy. Hojjeta wangeelaa mee saaqadhu. Saaqadhu gudiin dhufte. Hojjeta mulqadhu kamaayikii saaqadhu. Saaqatiin wajjinaa se'i gaaddisa islaamaa naajjinaa se'i mee al tokko. Mee si wajjin haasa'u ishii kun dadhabeeraa jedhu inni. Metikku. Abeet. Maqaa amantii kan keetii maali mee naa himi? Lama amma sitti. Miyuutii qabadhu. Miyuutii Amma qabadhu sitti miti koo. dubbatameera maalati koo dogoggorsaa Abbaan wajjinaa sobdaa rakkoon qabu. Abbaan nagaatas barsiisaa namooti dogoggorsaadha duraan dursee koyi. Barsiisaa namoo dogoggorsaadhaati maqaan kee kan madu waan adeemsa xiqqoo. Si dogoggorsiisa amantii si wallaachise. Ay lakki maqaa amantii miti onim dogoggora koo akka warra gee'istoota dogoggora qubee tokko lama laalanii waan namarratti muran miti. Wangeelaa miyuutii qabadhu ati. Namni foonii kun qubee dogoggoruudha jecha dogoggoruu yookiin immoo nama dubbifamuu diduudha. Kun eenyuun iyyuu mudata kun rakkina hin qabu. Akkas ammaan. Hojjeta wangeelaa miti koo. Miyuutii qabate na waliin dubbadhu gaaddisa islaamaa. Ameen. Ayyee abbaa nagaa. Abeet. Nagaa waaqa tokkocha guddicha isan duune isan dulloomne isan nyaanne isan dhugne isan rafne isan mukne kan dadhabne kan dhibamne kan tumamne kan fannifamne kan siidaa fi soodduun isaan dhaabbanne sanis ifaa ta'u. Nagaan waaqa jiraataa kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa du'ee du'aa ka'ee mirga abbaa jiru isa deebi'ee dhufuu bakkatti jirtutti siif biyya kee lammii kee maatii kee saba hundumaaf haa ta'u. Amantii qabdaa abbaa nagaa? Amantii qabdaa? Amantii qabdaa? Eeyyee gooftaa Yesuusitti nan amana. Amantii qaba. Amantii malee namni attamitti jiraata? Ameen. Eenyutti amantaa ansi hin gaafanne qaama itti amantu natti hin himtu haga ansi gaafadhutti. Amantii kan kee maqaan maali? Namni kamiyyuu amantii qaba koo kanan beektu ati namni lafarra jiru hundiyyuu amantii qaba koo amantii jechuun hin qabdu siin amantiin kan kee jedhamu laa irra beekattee fuute abbaa nagaa si argeen jira soo kan si argeen jira amma daareektilii na waliin deebi'an wajjin kallattiidhaan alkallatti sun dalgaa soodis amantii namni akka qabu beeka amantiin maal akka ta'e beeka Oxford dictionary akkamitti hiike Free dictionary akkamitti hiike amantii jechuun maal jechuu nin beeka kana dhiisi amantii akka namni hundi qabu beeka amantii tantee maqaan maali? Amantiin qabdu siin hin jenne waan ta'eef amantii qabda amantii tantee maqaan maali? Pirootestaantiidha. Pirootestaantiin amantiidha? Na dhageessaa mi sagaleen kiyya ni dhaga'ama ni jira mi sagaleen kiyya? Atis kana naa deebisi kaanis kanan sii deebisa. Deebisii ka'itii na gaafadhu. Waanuma fakkaataan si gaafadhe na gaafatta immoo leeshmishkula rakkoon qabu kasanii shakkii. Islaamummaan amantiidha. Islaamummaan amantiidha. Pirootestaantiin amantii ta'uu naaf hidhammaatiif dursi si kennaa. Pirootestaantiin duuka buutota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warra wangeelatti amanan warra wangeelaati. Warra wangeelaa. Ansan si gaafachuutti hin jiru gaaffiin ansi gaafadhe ifaadha. Gaaffiin ansi gaafadhe Pirootestaantii jechuun duuka buutota gooftaa Yesuus warra wangeelatti amanan. Nagaa qabdaa hiika sin gaafanne. Hiika sin kana caalaa maal barbaadde warra pirootestaantiin amantiidha jette duuka buutota islaamummaan amantiidha. Lammii koo dhageeffadhu ati amma tokkoffaa nama guddaadha lammaffaa abbaa nagaati maqaa kanallee na jalaan galaafatini qoy dhageeffadhu sirriitti obsaan hafuura qulqulluun guuta miti. Kan si gaafachuutti jiru maal jechuu hiika sin gaafanne definishinii miti kan si gaafachuutti jiru. Kan si gaafachuutti jiru maqama isii kana naa himi. Pirootestaantiin kun gurgaajessuudha kan gaafachuu miti kanaafi
ati confused nama gootu waan ta'eef confused isin gochuudha isiniin malee quumna gara isinii jinaasa'uun hin danda'amu. Bakka wanti isin nama gaafattan burjaajii uumuudha. Bakka waliigala nama burjaajessu waliigala olii gadi nama oofuu malee waan dhugaa namarraa barachuu. Pirotestaantiidha siin jedhe pirotestaantiin amantiidha naan jette islaamummaan immoo amantiidha. Protestaantiin amantiidha. Buutota warra wangeelaa amantoota warra wangeelaati nuti. Hiika sin gaafanne lammii kiyya afaan Oromoon ni beektu. Bakka maal barbaaddan kana caalaa waan barbaaddu hin qabdu. Protestaantiin Isanaaf ergame miti siin jedhama. Maal amantoota warra wangeelaa la dhaga'ish amantoota warra wangeelaa warra maal si dhagayaa protestaantiin amantii Koi warra Gooftaa Yesuus ergamee nuu dhufe abbaa nagaa maaf dhufe siin hin jenne ani Gooftaa Yesuus ergamee nuu dhufe lixe nan galchu kasanii amma gaafii irra jiru qofa deebii kenne directly waliin haasofna maal taate hojjetaa wangeelaa dhaabsiftee gaafii kana haasofta sun abbaa nagaa Protestaantii warra wangeelaa amantoota warra wangeelaa jedhamnan. Protestaantiin amantii miti amantaan ta'e maal yennaan protestaantiin aan jetta protestaantiin amantiidha. Maqaadha. Hiika biraa dhiisatama hiika biraatti hin deemin itti deemina san. Maqaadha. Protestaantiin amantiidha. Amantii miti. Amantiin waan ijaan hin argine akka waan arganitti lakkaa'u. Maqaan waan hin qabamne akka waan qabanitti lakkaa'u. Maqaan amantii keetii maali? Maqaan amantii keetii maali? Maqaan amantii keetii maali siin jedhe boo? Ankeewoo maa inni maqaan amantii keetii maa inni kan jennu? Amma ati kaayyoon ati dhufteen tokkoffaa asirratti jeeyiteetuma akka namni waan hubanne gochuudha sii galee. Atis kanumaaf dhufte akka namni waan hubanne gochuu dhufte waan ta'eef anis akkuma kana confused si gochuu. Si dhageeffachuu jira bar nama 300 si dhageeffachuu jira hojjetaa wangeelaati nama guddaa si dhageeffachuu jirani. Protestaantiin amantiidha siin jechuu jira amma. Maqaadhaa siin jedheen jira. Protestaantii jechuun amantoota warra wangeelaa jechuudhaan siin jedhe. Kalaas kana caalaa maal barbaadda? Hiika si gaafadhe abboo. Maal jettee na gaafattere? Maal jettee na gaafattere abbaa gaaddisa jaalalaa maal jettee na gaafatte? Ani hiiki protestaantii maali siin jenne lammii keenya dhageeffadhu. Protestaantiin amantii amma gabaabsi. Amantiidha lakkoo anaan jedhe abboo. Dubboon abbaa nagaa maal taate? Ati kana yoo natti ani immoo kanan sitti ma protestaantiin amantiidha yookiin pheenxeen amantiidha kan jedhu ani immoo yeroo sitti ma yoo ati islaamaan amantiidha jettee nutti himte. Ayya islaamummaan amantii ta'uu sii kennu? Waadaa seenteer ta'ibi. Waadaa seenteer ta'ibi islaamummaan amantii ta'uu yoon sii kennu. Gaaddisa islaamaa. Waadaa waan asii jiruuf amma natti himte. Hojjetaa wangeelaa mee amma abbaa nagaa qo'ataas gabbaa'e. Hojjetaa wangeelaa maal jettaati bitikku? Protestaantiin maqaa amantiidha malee kan nuti itti amanne Gooftaa Yesuus Kiristoos qofaadha. Innis immoo lukkisii macaafa. Hin gaafanne gaafiin kiyya maal jetti eenyutti amantan jettu gaafiin tiyya. Amantii ta'e maqaan maali jetti eenyutti amantee waan sin jedhe makiinatti amana jette manatti amana jette namatti amana jette sun waan itti maqaan amantii keetii maal abbaa nagaa qotaas gabbaa'e bas si arge ansii Protestaantiidha. Protestaantiidha garuu immoo pheenxeedha maqaan itti waamama. Pheenxee jechuun immoo maqaa amantiidha lafa walitti qabamsa amantootaadha. Yoo barbaaddan hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 dhaqaa dubbifadhaa. Amma akkanaa goonu. Eeyyee. As jennee wal gaafanna akka gootanii xinnootu waan biraatti seenin maal gochuu qabdu beektus hin xinnoo hin ariifatiina. Islaamummaan amantii ustaaz na baasa na guddisa walirra deemna muudin akkas taanaan. Protestaantiin amantiidha moo miti aboo? Maqaa amantiidha. Kanaafuu amantii mitiin siin jedhe boobar jala sarara haasawaa jira maal taatan ejjennoon qabdan ejjennoo dhiiraa qabaadha. Amantii moo miti kanaafuu? Amantii miti maqaa amantiidha sitti maan jira maal kunoo sii deebisa. Kanaafuu maqaan amantii sun maal? Maqaan amantii moo? Islaamummaan sii baasuu deema beeki. Islaamummaan amantiidha fakkeenyaaf. Islaamummaan amantiidha. Kunoo sitti meera. Amantiidha moo miti? Sitti meeraan kunoo laa dhaggeeffadhu. Pheenxe kutaa wajjinan sii kennaa jira ama tokko suma akka biyya gabaa keessaa shunkurtii bitan yookaan waan ni nagadan itti eekkamaa jirta qassetti gaafachuu qabda malee. Amantiidha moo miti? Hiika biraa sirraan barbaadu ibsatti naa. Maqaa amantiidha. Maqaa amantiidha. Kiristoosiin kan mul'isu
karaa daandii gara Kiristoositti geessu, karaa gara Abbaatti geessudha. Eko shan kenya simbartimna kwa mitiko. Mitiko waan nuti nama gaafannuuf isinitti himna kwa hojjetaa wangeela. Eshi. Quraanni akka jedha. Amantii rabbiin biratti keebalamaan islaama jira. Islaam. Amantii maali? Amantii islaam. Suuraa sadaffaa lakkoofsa 85 irratti. Namni ومن يبتغي غير namni amantii isa rabbiin jaallate islaama dhiisee amantii islaamaa dhiisee kan beelate bakka keebadu islaamummaan amantii islaamaa akkasi jala sararaatti nu hima. Amantii islaamaa yeroo nu ragaadhaan dubbanna malee akkasumatti fuunee amantiidhaa jennee naman falminu. Kunoo unis ragaa wajjin sii kennaa jirra. Amantiin islaama ta'uudha. Ishi koyya. Tindabalina isa ustaz. Enggak. Andum bicha. Angkasi kofana dundi. Sadiq dubbisi amma jarraa yani. Anis lukkisi wajjinan sii kennaa. Ati naa dubbisi amma daqiiqaa 10 ta'uu sin dhaggeeffadha. اسمع يا حبيبي ندقي فد follow me once ندقي فد نورد of تكتي إسلامما أمانتي دا سورة سدفا آتا كل سجل فارت سيكنا إنجرا أمانتي دا إسلامما إنجرا جل سربي بريثما مان سيكنا بروتستانتين أمانتي دا تمكا شريو جولالته بروتستانتين أمانتي دا جتجر كوفا سر رابر بادامما وجتا وانجيلا متكو نمادي بسالي كونو إلا تسمع maal si dubbisaan jiraatu wal jijjiirtanii achuma waan ni taaturi dhaggeeffadhaati sitti maal jira namni wal jijjiiruun jiru bara akka kanan sababanneefi wama sababattu haadha dujaartii tana harreffee haa jedhe jedhan wama sababattu sana akkan qabaanneefin isaanii dabarsuu si dide kanaaf ragaa suuraa sadaffaa aayata 19 irratti islaamummaan amantii ta'uu sii kennee jira bakka takka wangeela eebaluu keessatti jedhi wangeela maqaanatti ente yookaan pirootestaantiin amantii ta'uu isaa sittan himaa dhaggeeffadhu atis Yesuus ammas namootatti dubbate ani ifa biyya lafaati elaa isa kana amantichi kana olitti waan mataa koo barreessin qabaatee sulukkisii macaafa qulqulluu isa qabattanii jirtan kiyaa kutaasaa wajjin naa kenna ani waan hin qabaddee jiru isinii kenneen jira. Amantiin kan kee Yesuus yamma moo pirootestaantii amantiin kan kee Yesuusi Yesuus Kiristoosidha. Amantiin amanee jira. Amantiin akka qabdaati. Eenyutti amantaa siin gaafanne? No, my question is not that. Gaafin kiyya kasi gaafachuu jiru amantiin kan kee eenyutti amantaa siin gaafanne? Amantii kee maqaan maalii si gaafachuu jira lammii kiyya? Afaan Oromoo. Kananitti amane gooftaa Yesuus Kiristoos afannoo irratti madaa'e Yesuus Kiristoos kophaa innis immoo lukkisi macaafa qulqulluu wajjin si kennaan jira. Achi garagala. Hojjeta wangeelaa maal taate? Hojjeta. Maal gaafattare kan biraa? Maqaa keessi kennaare kan fannootuuf naalaate du'a jalaa na baasee Kiristoosidha kan biraa maal barbaaddareeti kana biratti. Maqaa amantii kennaa jireenyi dhugaan Kiristoos kan ta'e osa kanadha kana biratti eenyuun barbaadda koy. Maqaa maal barbaaddati maqaa 100 lakkaa'uun barbaadani. Waan gaafatamte deebisii ka'e illa. Amantiin koo kiristaanadha. Dhaggeeffadhu laa amantiin koo kiristaanummaa. Rakkoo kiristaanummaan amantiidha. Gara takkatti hin galtuu qoga sindiisu kiristaanummaan. Areeba. Kiristaanummaan amantii gadhu ragaa fidi macaafa qulqulluudha. Macaafa qulqulluu siin baasaa qoya gaama. Kiristaanummaan amantiidha. Islaamummaan amantii akkan siin jedhe kanatti. Jagna amma na fudhattaa yuwan. Eegaame. Abbaa Caalee. Jira. Waa walirraa bu'aan jirru mee gara kunneen wanne hafuura qulqulluun naa dhufeera ganamaan. Hafuura qulqulluun guutameera. Oksijiinii biqiltuu bira dhaabbatee naasoo jira. وأيدناه بروح القدس له. Oksijiiniin ukkoo biqiltuu waan jedhaniif jecha oksijiinii irraa argama waan jedhaniif jecha laal kuno. Sirri. Kanaafuu oksijiiniin akka wannan taane oksijiinii dhabne akka hin rakkanne. Abu Salmaanis kaata walakkaa kee guutuu fi qeeraa furrisaa. Tekuma tasafi Abu Salman iskurama. Amen. Hallelujah. Ya Rabbi ya Allah. Me onna basa. Matwa ya kan dabar remol dollar bamoti. Afuri guute. Yoo inni kiristaanummaan amantii jechuudha naa fide kiristaanummaan amantiidha jechuudha qofa jala sararee naa fide. Waan barbaadan naqataa. Injiru
saba ergamaan ittiin ergamee kiristaanummaa barsiise, ergamaan peentummaa barsiise, ergamaan pirootestaantummaa barsiise. Kan pirootestaante jiru amantii diidaa jechuudha miti pirootestaante jechuun kan hundeesse sila'u Maartin Luuter namicha biyya Jarmaanidha. Ergamaani yookiin kireesariin namnichi waan kana uume isadha. Jaarraa kudha jaffaa keessa. Isa dura pirootestaante kan jiru jira taanaan ni jiru. Hordoftu amantaa Maartin Luuter. Kirista ortodoksii kan jedhamu kan hundeesse warra Giriikii ortodoksii jedhanii. Qaxxitanyaa malaka jechuun ilaalcha gaarii. Inni immoo kan warra Giriikotaati. Giriikii keessa ammoo ergamaan ergame hin jiru. Baankii daldala Itoophiyaa eegaa gaafa jiini dhumate Waaqayyoon jannatan kennu. Waldaa jechaan jiru waa'ee masjiidaa dubbataa jiru waa'ee waldaa masjiidaa qofaadha. Waldaa jechuun iddoo namni wal ho'isu afaan Oromoo. Hojjetaa wangeelaa seenaa waldaa kiristiyaanaa baruu barbaadatan mata duree kan biraadhaan seenaa waldaa kiristiyaanaa Luuter barreessees Luuter fidee maaloon fidee jaarraa kudha jahaffaa dura maaltu ture jaarraa kudha shanaffaatti maaltu ture jaarraa kudha arfaffaa maaltu ture wanti jedhamu mata duree kan biraadha. Amma wanti isin qabachuu qabdan itti deebinaa qoyi mee hojjetaa wangeelaa muradhaa jedhu kiristaanummaan waa fiduu kiristaanummaan amantii qabatee jira. Niwutii qabatee jira.